እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሸማህርከቱን ወላሂ ይሄን ቪዲዮ አይቼ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ አይቼ ወላሂ አንጀቴን በላኝ። በጣም አዘንኩኝ። ወላሂ በጣም አዘንኩኝ። እኔ የምልሽ ኢቴ ከወደሽ አንድ ሰው ከወደደ ከማንነቱ ጋር ነው እንጂ አንዱ ወደሽ እሳ ወደሽ ደግሞ ሌላ መጠላት አትችልም። ከወደደ አንድ ሰው ከማንነቱ ጋር ነው ሰው መወደው ከማንነቱ ነው ጋር ነው እንጂ ወላሂ በጣም በአንድ ጊዜ ሄደሽ አንድ ብቻ አንድ አይሽ ዛሬ ነው አንቺ ያየሽው ትናንትና ነው መሰለኝ ቪዲዮን ያየሁኝ ዛሬ ነው ግን በአንድ ጊዜ አይተሽ እንደዚህ ጓ ብለሽ እንደዚህ ንግግር እንደዚህ ደግሞ የሆነ ነገር ወላሂ ይሄ ከአንቺ አትጠብቅም። ወላሂ ላዚም ሞራሉን አትጠብቅም እንዴ? እሷ እኮ ያማማት ነው እንደዚህ በአንድ ጊዜ ሄደሽ እንደዚህ የምትናገር እንደዚህ ጓ ብለሽ እንደዚህ የምትናገሩ ራሱ በጣም ያዛዝናል። አንድ ሰው የምታወቅ እንዴት አብረው በልተው አብረው ቁጭ ብሎ ነው እንጂ ዝም ብለሽ ሄደሽ እንደዚህ በአንድ ጊዜ እንደዚህ የሚናገራት አይገባም። አንቺ ሰው ደግሞ ከወደደ ከማንነቱ ጋር ነው። አንዱን ወይ እሷን ወደሽ ሌላ መጠላት አትችልም። ወንድምሽ ግን ወደዷል እሷን። አንቺ ደግሞ የምትናገሩ ራሱ ሰው እኮ በፍቅር ነው ወይስ በቁሳቁስ ነው? እኮ ቁሳቁስ ነገ ይሄዳል ይመጣል። ሰው ነው እንጂ ወላሂ ባኤት እኮ ነማ ገድሲሳ ቪዲዮን ተልቲ ከና አድርጌን ይሽን ገድስተ ከለሳኒ ይላል ሀራ ወላሂ ባኤት እኮ ነማ ገድሲሳ ይችላል ሙጫኒ ጃለሌ ደወልት ደበለመኒ ገረጃ ሰዲት ያማ ይችላል ሙጫ ከና intala kana jechuudha. Intala kana mucaan kun jechuudha. Mucaan kun aadaa Oromoo kana Oromootiin beeku garuu uffata abbaa gadaa kana yeroo hunda uffata aadaa agarsiisa jechuudha. Ani isa beeku jechuudha. Helee immoo durumaa gara waggaa gaheera hani ishee baree jechuudha. Gizee tokko amma waggaa geesseeyyuu bakka isheen guddattee namatu iyyuu fudhatee mucaan tokko siin jira. walitti qabanii ijoollee lama jechuudha. Akkuma ilmoo isaatti guddisee ijoolleen kunii ishee fi mucaan suni akka nama biraa ta'anii beekanii namicha sana abbaa isaanii haadha isaanii niitii sana se'anii akkasiin guddatanii jechuudha. Gizee guddanatti nitti immoo namni mistirii isaanii beeku jira. Iddoo ijoolleen guddattee bartee jarri kunis hin guddisan malee haadha keessa miti abbaa keessa miti jedhanii ijoollee lamaanitti himanii jechuudha. Yoo waa himanii ijoolleen sa'aatii sanatti amanuun hin dandeenye fudhachuus hin dandeenye otoo akkas jedhanii bakka maaliif soba jedhanii muggutaa turan jedhanii boodarra gizee gatta'anii dhugaatti baranii gaafa addaan baafatanii mucaan wajjiniin isheen guddatte sun baay'ee tokko wallaahi laazim ijoolleen qabdee bakka boo'icha wallaahi laazimiin boo'ee wayyaa sassaabbatee nan bada jedhee qa'eelee jechuudha. Lakka akkasii miti jedhanii goddanyoonni gorsanii isheenis akkas turte isaa boodarra mucaan suni maatii isaa barbaachatti ka'ee jechuudha. Maatii barbaachatti ka'ee otuma barbaadu isheenis otoo isheen maatii ishee barbaaddu mucaan sun illee maatii isaa barbaadee maatii isaa haadha isaa argatee baay'ee tokkotti nama gammachiisa. Kan isheellee iddee kan isaa argateellee hansheellee barbaadee hansheellee maatii ishee argeefi jechuudha. Gaafii tokko irratti dhiyaate hin beellu jedhe nuti kan guddanneen akkasumatti jedhe kan ishee haati argamteen qos haati argamte baay'ee tokko gammadeen jira amma beeksisa tokko argadheen jira garuu gizee sanaa fi baay'ee tokko natti ulfaate humnaa ol natti ta'e amma lubbuu koo na absiisuutti nagahee jira garuu alhamdulillah har'a haadha koollee maatii koollee argadhee jira jedhe kan ishee yoo jedhee gaafateen gaafatu suni kan ishees argamee jira garuu ammayyuu jedhe akka isheen obboleessa koo miti naan jettu hin barbaadu. Anammayyuu jedhe obboleessi immoo jedhe wajjiniin dhalatan bichaa miti jedhe wajjiniin dhalatanii bichaa miti ammayyuu isheen obboleessa koo miti akka isheen naan hin jenne hin barbaadu hin boo'e wallaahi gaafii tokko irratti siqsiqee boo'e
akka isheen obboleessa koo kanaan jettu barbaada ammayyuu malee obboleessa koo miti akka isheen naan jettu isheerraa hin barbaadu. Kan isheellee maatiin argamanii jiru argineerra maatii keenya argannee jirra jedhee akkasiin odeesse haasaanii jechuudha. Maaliif isinii fidee oduu gara biraatti wanti hin darbee fi intalli kun nama abbaa haadha malee guddatedha. Nama harka namaatti guddate gobazii cimtuu fakkeessaa hin beekne wallaahi gizee dubbattullee yeroo hunda ishee hordofa jechuudha. Namni na ajaju waan dubbattu isheen waan tokko taataanaan sin ta'u taanaan sumatti himti achumatti dhiiste deemti. Nama sanatoo dhaabatu yoo garaan isheen fudhanne ta'e ciqicciqii kana hin qabdu gobazii fakkeenya isheen nama dubartiif fakkeenyadha isheen nama haadha malee abbaa malee mana namaatti guddate immoo nama of kabaju amma takka wallaahi laazim gobazii cimtuudha intalli kun jechuudha. Wantan kanaaf isinii fidee fi amma geessu barsiisuuf geesseeti obboleettii kun jennee gizee isheetti bilbilee goddanyaa jinii dhufaa jira jedhee isheen immoo ishee dhukkuba yeroo hunda kana dhukkubsatti isheen congaarraa hooma jedhanii yeroo hunda manuma akiimiiti kan ishee jechuudha. Isheen duraan cinqitii haadha dhabuurraatiin haati kee ishee kana umtii isin guddisan malee wanta kanarraan kan ka'e gizee sanarraa kan ka'e manuma akiimii deemti isheen jechuudha cinqitii congaarraa jedhani. Amma yoo wadhattu dhaqanii fudhatee dhaqanii dubbistee isheenillee uumaa jette gattaa'ee waliin fakkaannuu jedheen waliin fakkaattanii jette isheen maaliifii jennaan namni koo obboleettii kooti jennaan hin naate iyyuu isheen goddanyaa jedhe malee obboleettiin jenne duraan gizee fudhatee deemesi jechuudha. Jennaanii waliin fakkaattanii jette jechi namni koo wajjiniin alatee hundi waliin fakkaatu jette tokko gara abbaatti ba'a tokko gara haadhaatti ba'a hundi kun waliin fakkaatu jennaan eewwuma keetii isheen abbaa kootti baatee jedhee jennaan akkamitti ilaalteere amma bareeddittii kana heeluutiin akkamitti ilaaltee jennaan akka yaade miti jette maal jechuudha algabbaanyeen jedheen maal jechuu kaatee jedheen jennaan laa jette akkam viidiyoo irratti ishee arguuf inni mana ishee dhufee arge tokko miti. Ismaayyuu qayeeshitee na dubbisuu diddee na simanne maaliidha jette jennaan ani goddanyaa naan jedhe malee obboleettii illee naan hin jenne sumaammoo inni sitti nimnee na dhukkubaa jira jette isheen jennaan homaa rakkina hin qabu jette akkamitti ilaaltaree nageessite na cinqitaa amma si fidee jira akkamitti ilaalte heluutiin jennaan akka yaadin taaniin akka viidiyoof manni ishee humti ishee akka yaade miti jette achuma teessee fuulduratti jechuudha. Wallaahi saatii sanatti baay'ee tokko gadditee jechuudha. Akkasitti dafqa ofirraa xaragataa inni dhukkubsatti isumaayyuu mana kiimii keessa naannofti deemti yeroo hunda hin dafqite jechuudha. Innillee gadde baay'ee tokko akkasitti taa'ee ishee laala. Ani hunda'u pirankii irratti hojjetti jedheen eegaa ture jechuudha. Otoo taa'anii baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi. Achumarraatiin bakka otoo wal mugutanii maaltu bareeddittii kana eessa ishee tir'uu qaba maaltu eessa ishee mudaa qaba jedha maal laa jette. Garuu ani akkana as taa'ee amma kana jechuun danda'u. Kana jedhee wanta si himuu qabu akka yaade immoo hin taane akka viidiyoo inni mana ishee manni ishees maaliin ishees mee maaltu kana nama argate namni nama jaallatu waan qabanii wajjiniin malee tokko jaallatanii tokko jibbuun jira. Mana yoo ta'e akkuma nam tokko mana keessa jirti isheen manuma kiraa keessa jirti jechuudha. Mana ishee maal ta'e manni ishee jedhan immoo manni bareeda akkoo maal ta'e manni ishee jedha jennaan isheen immoo dhiifama naa godhe malee mana koo dhuftee akka waanaan jettu hin barbaadu jette. Maal ta'e manni jedhee gaafata mucaanii maal taate isheenis bareeddittii kana ishee mudaa qabaa jennaan lakki jette akka viidiyoo irratti kolfituu fi akka mana ishee immoo tokko miti jennaan inni dhukkubaa jira jette isheeni. Achumarraan amma oguma keetti jettamu ati nama si argee hin beekne natti taate nama addisi nama duraan si hin beekne tokko natti taatee jirta maal taatee tsabaayee maal taatee amalli kee qayyarame maal taatee fuulli kee qayyarame jedhee gaafata obboleetti. Laa ani kana jechuun danda'us taa'e ani waan tokko dubbachuu hin taane garuu akka yaadetti miti akkan eegetti miti jette teessee jechuudha. Achumarraa wallaahi haamilee cabee hin taala jennaan dhiisii jetteen dhuguma isheetii dhiisii ani ta'uu fi ta'uu danda'a namni tokko tokko kan itti gammadu qaba kan ittiin gammannes qaba. Ani ta'uu fi didees mala isin mugutiin fe'e abbaatii kun kan abbaatii jette. Naan giraa na gabbaatee jedhee maaliif akkas jechuun kee maalinni baay'ee tokko na gaddisiiste jedhee taa'ee mugutaa jira. Maaliif akkas taate maal taatee koftor jette maa amala qayyarattee dura nageessi jettee kaatee jedhee baay'ee tokko illee wallaahi obboleessallee boquu gadi cabsite jechuudha achi teessee jechuudha. Isheen akkuma gadditee kanatti maddii laksitti qabattee
taa'aa akkasitti maddii ishee akkuma argitan kana wallaahi. Duran dafqitiyyuu wallaahi harka kana keessa baqa maaliif nam tokko fiigee dhaqee zallalee mana namaa galee zeema tokkichaan otoo wajjiniin nyaatiin otoo wajjiniin dhugiin nagaa rabbii gadi gaafate si gaafate gattaa'ee atiin taatu ati akkasii manni keeyyuu akkasii maaltu isinitti haa dhaga'amu otoo isinii ta'e dhugaa rabbii akkas jettee jechuudha. Waliin deemne mana marfee geessinaa jedheen inni kubsatti marfee tamala lalashii qabdi jechuudha. Hin haquu jette. Ishis as taa'inoo eegi ani deemee geessee dhufa hin taa'uu jette. Bunni hin danfisa misaan qopheessee jira taa'ii hin taa'us jette buna sin eeggadhus jette. Cinqamte bakka achitti jennaan ani ofii koo mana kimiin deema ishee gaggeessii jette isheen Heleen jechuudha. Inni fayyaas qabdi lukas qabdi haa deemtuu jedhe. Ani mana kimisi geessa kophaa kee deemuu qabdu atii jedhe. Nama wallaahi gobazii mucaa kana jechuudha. Wallaahi laazim. Nama gizee kophaa jirutti rakkatee kophaatti akkasitti immoo jaalala dhugaa walii ibsanii rakkina ishee irratti hooma ishee irratti yeroo hunda maal jedha gizee dubbatu. Gaafati nagaa keessi wajjiniin taphadhee kolfee gaafa dhukkuba keessi gatee immoo bakka tokko hojiif deemnatti fakkaata deemuun naaf hin ta'u kun jaalala miti. Jaalala sobaati malee kun hiriyaa dhugaa miti hiriyaa sobaati kaa jedhee sababa isheen dhukkubsatteetti bakka hojii sana hafillee innillee jechuudha. Ani hojii koo jaalsadhee ati as dhukkubsatte kun hiriyaa sobaati malee hiriyaa dhugaa miti jedhee akka kanaan haamileen talaallee cabsitee boquu obboleessa isheellee cabsitee jechan taane of keessa darbatte jechuudha. Wallaahi jechi namni immoo gisaatti akka fe'etee reebbiti uleen dirmammuun ulee hin fayya. Jechi immoo qaldiis ta'e dhugaas ta'e wayin immoo qaldiis ta'uu baates dhugaas ta'e of keessaa darbatan kuni madaa taatee namatti hafte. Madaa nama yoo harka keessa baqassitanii wayin immoo iddee fe'ee keessa naa ta'u hodhame garuu madaan suni hin badaa hin badu. Waasi waraarte madaan sun hin badaa hin badu. Achuma teessi madaan sun jechillee akkasuma hin badu. Achuma sana ta'a garuu dirmammuun ulee hin bada reebamtanillee jechi garuu hin badu. Wallaahi. Jechi isheen har'a akkasitti maquu ishee gadi cabsite otoo bor dhiifata manaa goy jettee gaafatte as deebite Heleen yoomuun irraanfattu jechuudha. Jechi isheen jette amma fakkeenyaaf haa abbaa jiru mucaa kana haadha manaa isaa taate haadha ilmaan isaa ta'uu rabbitu beeka inni harka rabbiiti yoo taate boor jechuudha. Jechitti kana irraanfattu Heleen akka fe'ete isheen har'a akkasitti maquu gadi cabsite jechan taane bira teessee akka kanatti obboleessa ishees akka kanaa jette jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi. Waan tokko ilmi namaa tokko yoo ilaallate dubbate bareedaadha. Jechi hambushatu mana abbaa isaati. Garuu immoo maatii ofiitees maatii isaas yoo ta'e kabajaan yoo jaalalli jiraate wal kabajuu yoo jiraate gammachuudha jechuudha malee situ bushaafi miti. Kan bushatu abbaa isaati. Kan fe'ete mana isaayyuu kan bushu mana isaa abbaa isaati. Inni jaallannaan jechuudha. Inni jaallannaan fakkeenyaaf isheen jibbite isheen bushuu dandeessi. Kan bushuu isumaadha miti kan bushuu. Isheen bushuuf hin dandeessu kan bushatu abbaa garuu immoo kabajattis jaalalattis yoo maatiin ofii namaa gammade yoo maatiin isaallee natti gammade yoo immoo maatiin kollee itti gammade kanatu caalaa gammachuudha dastaadha jechuudha malee toles gaarumes abbaa isaa mana isaa bushataa abbaa isaatu jireenya isaa fooyyeffata jechuudha namni miti nama antini jedhu akkasitti dhaqxee haamilee gizee tokkoon arreeddee fiiddee galtee otoo wajjiniin nyaatee wajjiniin dhugi otoo naasee gizee tokkotti kana hundaa haasofte isumayyuu isheen noormaali miti dhukkubsatti mana marfee deemti tokko gizee kaanillee ta'e homaa miti baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii jechaa waa tokko jechuuf ariifachuurra ilaaltee har'a dubbistee haasofte gammaddee akka nama yoo garaa si didillee fuulumaan fakkeessitee otoo biraa baatee booda qobaatti obboleessa kee hin ta'u jettee tateellee hin dandeessa garuu gisuma tokkicha ol galtee gattaa'uu kee fi dudda kutuun kee waliin isaa yuun beekamu gattaa'uu kee fi dudda kutuun tokko hima. Otoo nagaa rabbii otoo waan gaafatiin otoo waan haasaa biraa keessa hin gahin akka yaadee miti akkan eegee miti akka yaadeen taaneen argamne akkan eegettiin argamne manni isheellee homti isheellee maaltu kana nama haqate yoo jaallatan walumatti qabaadha malee waan hundaa ishee wajjiniin waan isheen qabdu wajjiniin jaallatu malee ishee bichaa jaallatanii waa biraa jibbuun otoo hin ta'in kan biraan immoo mana ishee keessa maal ilaalte eessa galtee ilaalte toofiin lafiitti mataa jirta mana ishee maalii ishee inni jechuudha namni manaan hin madaalamu wal madaalamu jaalalan madaalama malee qabeenyaa wayiin immoo taa'umsa wayiin maalii miti taa'umsa madaaluu dandeessa
wajii dalagaa isheen dalagattu waan isheen hojjettu maal ishee madaaluu dandeessa. Garuu jaalalli madaalama. Sii galee waan tokko ilaaluu dandeessa ati garuu jaalalli immoo madaalama. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi jecha kana jechuun qabdu. Akka jetteellee xiqqeessuu qabdu. Akka jetteellee haamilee ishee cabsuu qabdu. Dhugaa rabbi nama gaddisiisa wallaahi. Nama gaddisiisa. Baay'ee tokko jecha ishee itti fayyadamte dhugaa rabbi hin deemne hatta mana marfee geessina taa'i mana keessa jennaan hin taa'u jette akka kanaan booda irratti maal jette silk quxurii kennaa kenni waan si wajjiniin haasa'uun qaba waan cimaa jette Sumayyuu maalittiin haasoftaa jedhe inni immoo maalittiin haasoftaa haasa'ii jedheen ani sii kennee jira silk quxurii maaliif isheerraa fudhattaa reenna laa sirraatti intini jechuurra isuma hanshee kanan barbaade jetti Sayyuuti wallaahi ani gadi siin baa haasa'ii jennaan isin diddi baay'ee tokko ulfaata nama gaddisiisa wallaahi.